Tole egaa uummanni Oromoo biyya alaa jirtanii uummanni Oromoo biyya keessas jirtanii waraanni bilisummaa Oromoo dirree jirtanii zooniilee garaagaraa jirtanii akkasumas immoo jaalattoonni qabsoo bilisummaa Oromoo egaa qabsoo kana keessatti uummanni Oromoo waggootaaf wareegama kaffalootti ture ilmaan isaatti dhabuutti ture qabeenya isaatti dhabuutti ture jiruuf jireenya isaatti dhabuutti ture waan qabsoo kana yoo kaasan dubbatanii fixuun nama rakkisa. Har'asi kanan gadi ba'ee waan kana dubbachuu barbaade ibsa kennuufi miti. Hubannaaf waan gabaabdu tokko dubbadhee sana booda ibsa isaatii fi yeroo barbaachisutti kananii ibsa dheeraa qabadhee dhufu ta'a jechuudha. Egaa gabaabumatti uummanni Oromoo biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus waraanni bilisummaa Oromoo bakkee garaagaraa jirus adeemsa har'aa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ta'u arguuttis jira dhaga'uuttis jira waan dhokatu tokkollee hin jiru waan fuula miidiyaa hawaasaarra walii gadi deemus haa ta'u waan dirree gubbaa deemus haa ta'uuti namoonni hedduun waanuma baay'ee gaafachuutti jiran addatti ammoo gadi baatanii rakkoo jiru dhibee jiru sana maaf uummatatti hin dubbanne kan nuun jedhullee hedduudhumatti ture. Egaa waan daddee kanatti hubachuu qabdanii rakkoo qabsoo keessaa arguu dhabneeti miti arguutti jirra gadi baanee dubbachuunis nu dhibeeti miti dubbachuun ma dandeenya. Haa taatu garuu uummanni Oromoo waggootaaf qabsoo kana keessatti jiruuf jireenya dhabee uummanni Oromoo qabsoo kana keessatti jiruuf jireenya miti qalbiilee du'uutti ture. Qabsoon kun yookaan deemtee uummaticha hin bilisoomsine yookaanis immoo baddee uummanni nagaadhaan hin teenye waan qabsoo kana hin dubbanna yoo jenne waan dubbii nama dhowwu waan hedduutu jira. Kanaaf egaa uummanni Oromoo qaamaanis du'aa jiruuf jireenyas dhabaa gama birootiinis immoo qalbiis du'aa laataa. Waan argitee keessatti iyyuu jarmiyaa siyaasaa yookaan dhaaba tokko keessa kan jiru heeratu jira seeratu jira waan jiru uummatichatti gadi baanee uummaticha argitee qalbii ajjeesuu rakaruma keessa wal micciiree wal gangalchinee rakkoo qabsoo keessa sana furraa laata ka jedhuuni gangalchinee deemne yoo nageenye jechuudha. Haala yoo nageenye kana keessatti rakkinicha dhuguma akkuma jennu gangalchinee waan goonee rakkinicha xumurreerraa yoo jenne xumuruu hin dandeenye. Santu amma dirqiidhaan akka gadi baamee dubbatamu nama taasisee jechuudha. Rakkoo kana xumuruu kan nu dhoowwe maalinni ka jedhu rakkoo kana furuudhaaf keessattiyyuu yoo xiqqaate bara kana ji'a jaaf rakkoo kana furuudhaaf yaalii guddaa godhaa turre yaalii kana hundayyuu milkaa'uu hin dandeenye ammam yaaltanii ammam milkooftanii ammam milkaa'uu dadhabdanii maaliin milkaa'uu dadhabdanii ibsa qabadheetan dhufaa isa irratti na eegdan. Haa taatu garuu rakkoo qabsoo keessaa furuu ka dadhabne xannacha guddaatu qabsoo kana keessa jira. Xannacha jechuun xannacha keessa namaa jiru ala ka jiru muranii ofirraa gatan xannacha keessa namaa jiru garuu murtee ofirraa gatuus hin dandeenye. Sila xannacha keessa ofii jiru namni hospitaala guddaa dhaqeeti opereeshinii ta'eeti xannacha sana yaalamee yoo muruunis ka daddaamu yoo ta'e yaalii biraatinis kan yaalama yoo taate akkaataa sanaatiin fayya. Hospitaala dhannee xannacha mar'umaan keenya keessa jiru sana yaalamne fayyuus hin dandeenye. Xannachi sun garuu oolee bulee keessa keenya nyaacha dhuma gubbaa gara dhabamaatti nu hoofutti jira jechuudha. Xannachi sun eenyunni nama akkamitti xannacha ta'e ka jedhu sana ibsa bal'aas asumarraan na eegdanii isinittan deebi'a jechuudha. Xannachi mooraa qabsoo kana keessa jiru xannacha lama. Xannachi tokko dirree qabsoo jira dirree qabsoo taa'eet jaallan qabsoodhaaf gadi baate jaallan diina shiloluuf gadi baate walitti dachaasee kan wal nyaachisu budaa qarrinfaa sagalii jechuun nan danda'a jechuudha. Budaa qarrinfaa sagalii ka dhiiga jaallanii soorratee dhangala'uu dhiiga jaallaniitti sammuunsa ka boqonnaa horatu dirree qabsoo keessa jira. Sana dhaabuu hin dandeenye. Sana dhaabuudhaaf bulguu qarrinfaa sagalii kana dhaabna jennee yoo xiqqaate marii ji'a jaagoon hin danda'amne. Akkamittiin budaan kun akkamittiin nyaate maaltu nyaatamee ka jedhu sanas qabadheen isinitti dhufa. Dirree qabsooti kaasee aga uummata nagaa Oromiyaa keessa jiru ilmaan meeqa akka jaatamte eenyu akka nyaatame ibsa barbaadnaa ka jetta yoo taate ibsa guutuu ragaa waliin qabadhee dhufuu nan danda'a jechuudha. Ijoollee qaqqaalii har'aa hawaasa keessa jirtu kan uummanni har'aa booyee himimmaan agarte fuula isaarraa hin qoorree eenyu nyaatamte akkamitti nyaatamte ni barbaachisa yoo ta'e ibsa qabadheen baha. Ijoolleen dirree qabsoo keessatti akkamitti nyaatamte akkamitti dhiiga wal dhangalaatti eessaa kaatee dhaaga eessaa dhiiga wal dhangalaasuutti jirti dhiiga wal dhangalaasuu ijoollee kana ni dhaabna yoo jenne akkamitti dhaabuu dadhabne guyyaadha gara guyyaatti dhangala'uu dhiiga jaallaniitti eenyutu argitee guyyaadha gara guyyaatti gammaduutti jira eenyutu argitee piroojeektii hojjetee piroojeektii ittiin jaallan dhiiga wal dhangalaastu piroojeektii sana eenyutu hojjechuutti jira bal'ina isaa qabadheen isinitti dhufa piroojeektii qaba waan isaa. Akkasin hubattan kana ijoolleetu argitee dogoggoraa fi akka hin taanetti walaadhaa jira yookaan wal lolaa jira miti.
lolichi lola piroojeektii lola qindaa'ee lola itti yaadame saganteeffamee lola ilmaan saba kanaa gandaan lagaan qoqqoodanii sammuu ishii keessa waan hin jirre kaanii ilmaan kana wal nyaachisa kan hin jirantu jira. Xannacha qabsoo keessa akkuma isin jedhe bulguu mangaaga sagalee arrafaa sagalee jechuudha. Bulguu kana nama goona jennee yaalii hedduu taasifnee ture yaalii keenya sana milkaa'uu hin dandeenye. Qabsoo kana keessa egaa heerris ana seerris ana sagantaan siyaasaas kana ana malee namni hin jiru. Heeras ta'ii sagantaan siyaasaas ta'ii dhaabas ta'ii akkuma feete godhi akkuma jettetu si faana deemnaa jennee akka sanatti faana deemuu dadhabnee har'aa akkuma uummanni Oromoo biyya keessas biyya alaas argaa jiru ilmaan qabsoodhaaf gadi baate ilmaan hiyyeessaa dirree keessatti galgalaa ganama dhiiga wal dhangalaasuutti jirti. Qabsoo har'aa waggoota 5 kana keessatti oofaa jiru keessatti heerris nama tokko dhaabis nama tokko sagantaan siyaasaas namichuma kana jechuu yoo baatte waan sitti maxxanfamu kabiraati. Diinumaatu sitti maxxanfama. Nyaaphumaatu sitti maxxanfama. Waan asirratti qindaa'utu jiru. Ajjeechaadhaaf qalmaaf qophoota. Akkas namni kun jedhutti hin deemne yoo ta'e. Akka sanatti yoo deemnee jireenya jiraachuu hin dandeenye. Qabsoo uummataa gaggeessuu hin dandeenye. Kanaaf uummanni Oromoo kana nuu beekuu danda'uutu sarara jireenya. Kanaaf dirree keessatti ijoollee irra dhiiga wal dhangalaaftu waldhabbii ebeluu fi waldhabbii ebeluu fi ebeluu waldhabbii ebeluu fi ebeluu waldhabbii ebeluu fi ebeluutiin ijoolleen dirreetti dhiiga wal dhangalaafti. Namni jedhu yoo jiraate akkaataa ittiin ijoollee dhiiga wal dhangalaaftu piroojeektii hojjetamee ittiin har'a ijoollee dhiiga wal dhangalaasa jirtu qabadhee tan dhufa. Gabaabumatti uummanni Oromoo biyya keessaas biyya alaas waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraa jiranis kan nu hubatu xannachoota qabsoo keessaatu qabsoo kana akkatti gaggeessuun dhabni nu rakkisuutti jira. Xannachi kun tokko biyya alaa jira. Biyya alaa taa'ee uummata Oromoo biyya alaa jaarsaaf kabajaan hin jiru, guddaaf kabajaan hin jiru, xiqqaaf kabajaan hin jiru, beekaaf kabajaan hin jiru. Uummata Oromoo biyya keessaa, uummata Oromoo biyya alaa olii gadi akka korma goobee agartee gaara booratu uummata boorachuu kan jiru. Xannachi tokko biyya ambaa ta'a, xannachi tokko dirree qabsoo ta'a. Qabsoo kana keessatti namoonni hedduun baatanii rakkoo jiru maaf hin dubbanne jedhan yoo dubbanne waan dubbannu hedduutu jira. Waan dubbannu tariiti kufaatii uummataa nutti fidaa laata. Tariiti akka sabaatti nu kuffisaa laata. Kanaaf jecha mee walaa gangaffinu, kanaaf jecha mee walii obsinu, mee gadaa jennu akkuma namni jedhu sanatti iyyuu deemne qabsoon argite tarkaanfatti jenne amma kana obsinee waan obsine yoo nageenye. Garuu waan obsines qabsoodhaa bu'aa fide otoo hin ta'in deemee qabsicha gara kufaatiitti fide. Sabas akka sabaatti gara kufaatiitti fide. Kanaaf uummanni Oromoo waan gochuu danda'u yoo qabaate, waan dhaabsisuu danda'u yoo qabaate, uummanni Oromoo tarkaanfii silaa isarraa eegamu sana fudhachuu akka danda'u ibsa bal'aa kan agartee barbaachisu sana yeroo gabaabaa keessatti qabadhee isinitti dhufa. Kanaaf gabbayee dubbachuu waan na dhibe tokkollee hin qabu. Kanan dubbachuu dadhabe garuu uummanni Oromoo qalbiisanii uummanni Oromoo qaamaanis du'ee qabeenya dhabee jiruuf jireenya dhabee qalbii immoo du'ee ammoo qaamaan agartee qalbii du'uurra qaamaan du'uu wayya. Qalbii du'uurra qabeenyaan waan garaagaraatti rakkachuu wayya. Namni qalbii du'ee deebi'ee fayyuu hin danda'u. Kanaaf uummanni Oromoo qalbii du'aa laataa jenneeti rakkoo barootaaf argite gangachinee kan namni baachuu hin dandeenye baannee akka yoo nadii baannus garuu rakkinichi sun gara formaataatti deemuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo nu eegaa ibsa bal'aa qabannee rakkoo jiru hunda qabannee keessattiyyuu dhangala'uu ilmaan qaqqaalii dirree keessatti dhangala'an kan bakka awwaalcha ishii bakka iddee akkanatti iddee akkana taate jedhee kan uummanni Oromoo arguus dhaga'uus hin dandeenye kan qabannee gadi baanu. Lammaffaa ijoollee qaqqaalii uummata keessa jiru kan tarkaanfii garaagaraatiin ajjeechaan silaati ishiidhaan malee irratti fudhatame sana hunda qabannee asinitti obsaan nu eegaa kana caala waan bira dubbachuu hin barbaadu ammaaf kanuma dubbadhee dhiisa ulfaadha.